amajjii tokko guyyaan waraana bilisummaa Oromoo bara 2020 jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo Somaalilaandii Argeessaan amajjii 26 bara 2020tti haala akkaan miidhagaa ta'een kabajameera. Ayyaana kanarratti miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo bakka bu'oota jaarmiyaa konyaalee adda addaa fi hawaasni Oromoo naannoo sana jiraatan heddumminaan irratti argamanii jiru. Sirni ayyaanichaa eebba maanguddootaan kan jalqabe yoggaa ta'u itti fufuun faaruu alaabaa fi yaadannoon sammuu wareegamtootaaf taasifameetu jira. Waltajjicha irratti seenaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi haala yeroo ammaa ilaalchisee bal'inaan gama dura taa'aa koree adda bilisummaa Oromoo Somaalilaandii fi Puutlaandii kata'an Jaal Gaaddisaa Gammachiisiin hirmaattotaaf ibsameera. Gumaachi maallaqaa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu konyaalee diddaa gabrummaa baroodaa boruu fi caccabsaa diinaatiin gumaachamee suuraan goota jaarraa abbaa gadaa fi nyaanni aadaa marqaan caalbaasiin gurgurames qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuuf galii ta'ee jira. Maa irrattis hirmaattonni ayyaanichaa haala yeroo uummata keenyaa fi biyya keenyaa irratti marii erga geggeessaniin booda ibsa ejjennoo qabxiilee 5 of keessaa qabu baafachuudhaan sirnichi milkiin xumuramee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduunsaa kanaaf qabnu kanumaa gaammaatii qophiilee keenyaafan faana bu'aa. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti.